Akkam jirtu nagumaa kanneen chaanalii kana guyyaa jalqabaaf bantan ani maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoollee fi Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanaan kan hin barsiisu waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina daa'immanii akkasumas sirna nyaataa daa'immanii ilaalchisee maatiin beekuu qabu kan hin jedhin qopheessee yeroo yeroon isin dhiyeessa. Chaanalii kana subscribe gochuu, like gochuu hin dagatina. Yeroo isin subscribe gootan anis moraaliin kiyyaa akkanii yeroo yerootti barnoota isin qopheessu na taasisa waan ta'eef kan hin dagatina. Har'a kan isin qabadhee dhiyaadhe waa'ee dhukkuba sukkaaraadha. Dhukkuba sukkaaraa keessumaa ijoollee fi daa'imman biratti maal fakkaata, maaltu fida, maatiin maal beekuu qabu kan hin jedhuun qabadhee jira. Akka armaan gadiitti hordofaa. Dhukkubni sukkaaraa dhibeewwan fayyaa yeroo dheeraa keessaa isa tokkodha. Jechuunis chronic illness kan jedhaman jiru. Chronic illness kanneen jedhaman kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa kanneen kun yeroo dheeraa kan nama wajjin turan jechuudha. Isaan keessaa dhibeen sukkaaraa isa tokkodha. Dhibeen kun sababa haalli itti qaamni keenya gosa sukkaaraa baay'inaan dhiiga keenya keessatti argamu kan gluukoos jedhamu itti fayyadamu irratti rakkinni jiraachuu irraa dhufa. Gluukoosii qaama keenya keessa jiramu kan akkaataa itti fayyadamna qaamni keenya taasisu irraa kan maddudha jechuudha. Gluukoosiin kun faayidaan isaa maadha? Gosa sukkaaraa yeroo hedduu qaama keenya keessatti argamu keessa gluukoosiin isa olaanaadha. Gluukoosiin faayidaan isaa guddina qaamaaf akkasumas annisaa kennuuf akkasumas ho'ina qaama daa'immaniif kennuuf akkasumas nama kamiifuu guddina qaamaaf annisaaf akkasumas ho'a kennuuf fayyada jechuudha. Kanaaf gluukoosii fayyadamuu irratti yoo rakkoon jiraate guddinni qaamaa, annisaan, ho'a oomishuun rakkoo qabaataa jechuudha. Namni tokko akka nyaata nyaateen dhiiga isaa keessa hangi gluukoosii dabaluun akka rajiijiin keenya hormoonii insuliinii jedhamu oomishu taasisa. Yeroo nyaanni sun gara gluukoosiitti jijjiiramee dhiiga keessatti yeroo argamu dhiiga keessa taa'uu hin qabu, turuu hin qabu. Gluukoosiin kun hedduunsaa maaliif miidhaa waan fidateef rajiijiin keenya insuliinii oomishtee, hormoonii insuliinii jedhamu oomishtee gluukoosii dhiiga keessa jiru kana fuutee keessi jechuudha. Hormooniin insuliinii jedhamu kun gluukoosiin seelota bakka adda addaa qaama keenya keessa jiran akka furtuutti banuun akka gluukoosiin seelota keessa seenee taa'uun qaamni keenya yeroo barbaadutti baasee akka itti fayyadamu taasisa. Dhiiga keenya keessa baay'atee akkan turre insuliiniin kun seelota adda addaa qaama keenya keessa jiru adda banteeti akka gluukoosiin taa'u goote jechuudha. Gluukoosiin taa'e kun immoo gara fuulduraatti yeroo barbaadnu itti fayyadamna jechuudha. Gara fuulduraatti haa ta'u akkasumas gidduu nyaataatti immediately nyaata booda gluukoosiin baay'ataa hin taa'a. Yeroo xinnoo beeluun immoo gluukoosii stoor ta'e kan taa'e kana baasnee fayyadamna jechuudha. Insuliiniin kanaaf fayyaddi jechuudha. Daa'imman dabalatee namoota dhibee sukkaaraa qaban biratti rakkoon jiru kan mudatu sababa rajiijiin hormoonii insuliinii oomishuu dadhabuu fi akkasumas immoo seelonni qaama namaa sana insuliiniif ajajamuu dhabu. Dhibee sukkaaraa yeroo jennu gosa lamatti qoodama. Isa kana itti deemaa jirra. Inni jalqabaa rajiijii keenyatti hormoonii insuliinii oomishuu dida. Inni gara biraan immoo rajiijiin keenya hormoonii insuliinii oomishti garuu seelonni keenya ajajamuu fi didu jechuudha hormoonii sanaaf. Kanaafuu kana lamaantu dhibee sukkaaraa fida yeroo hedduu. Sababoota kan lamaaniin kan ka'e gluukoosiin seelota keessa seenee akka hin teenye ta'uun dhiiga keessa akka baay'atu ta'a. Yookaan insuliiniin oomishne qaamni keenya keessumaa paankiriyaas yookaan rajiijii isheen jedhamtu yookaan immoo insuliiniin oomishamee seelota banee akka gluukoosiin keessanii taasisu gochuu dadhabdi seelonni ajajamuu fi didu jechuudha hormoonii kanaaf. Sababoota kana lamaaniin gluukoosiin qaama keenya keessa baay'ata jechuudha. Gluukoosiin baay'inaan yeroo dheeraaf dhiiga keessa jiraachuun immoo qaama namaa bakka hedduu irratti rakkoo cimaa fida. Gluukoosiin hanga barbaachisu dhiiga keessa turaan rakkoo gabaabaaf rakkoo dheeraa fida jechuudha. Kana kan yeroo baay'ee namoota sukkaaraa qaban biratti mul'atu. Kan dhibee sukkaaraa qaban biratti. Gosti dhibee sukkaaraa hedduu ta'anis waliigalatti bakka lamatti qoodamuun beekamu. Gosti dhibee sukkaaraa kan daa'immanii jira, kan yeroo ulfaa jira, kan type 1, type 2 jedhamu hedduu jira. Haa ta'u malee bakka lamatti qoodama. Innis gosa sukkaaraa gosa tokkoffaa fi gosa lammaffaa jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Type 1 diabetes and type 2 diabetes jedhamu jechuudha. Dhibeen sukkaaraa tokkoffaa yookaan gosa tokkoffaa yoo ilaalle dhibeen kun sababa adda addaan rajiijiin isaanii hormoonii insuliinii oomishuu dadhabuun dhufa. Dhibeen sukkaaraa gosa tokkoffaa rajiijiitu sababa adda addaan hormoonii kana oomishuu dadhaba jechuudha. Hormooniin kun hin jiru taanaan immoo gluukoosiin dhiiga keessa baay'atee ta'a. Seelota keessa seenee hin taa'u jechuudha. Inni lammaffaa immoo insuliiniin jira garuu
seelonni ajajamuu fiditu giluukoosii akka inni keessa gashee kaa'uuf. Kanaaf dhibeen sukkaaraa tokkoffaa kan type 1 diabetes inni jedhamu kun dhibeen kun sababa adda addaan rajiijiin nama tokko yoo miidhame insuliinii oomishuu dadhabe dhufa jechuudha. Hanqina hormoonii insuliin jedhamuun dhufa jechuudha. Yeroo hedduu daa'immaniif namoota umuriin isaanii waggaa 30 gadi ta'e biratti mul'ata. Namoonni waggaa 30 gadi yeroo hedduu dhibee sukkaaraa isa kana godhatu jechuudha. Isa gosa tokkoffaa jedhamu yookaan type 1 diabetes jedhamu. Isaa sababa hanqina hormoonii insuliin dhufu kana godhatu jechuudha. Dhibee sukkaaraa tokkoffaa kana maaltu akka fidu dhibbaa dhibbatti hin beekamu. Kanaafuu daa'imman kamuu carraa dhibee kanaan qabamuu qabu jechuudha. Namni kamuu carraa dhibee kana godhachuu qabu. Dhibbaa dhibbatti maaltu akka fidu ittisuun hin danda'amu jechuudha. Maaltu akka fidu hin beekamu waan ta'eef. Akka waliigalaatti daa'imman 1000 keessaa daa'imni 4 yookaan parsentaan 0.4 carraa dhibee kanaan qabamuu qabu. Haa ta'u malee guutumaa guutuutti maaltu akka kana fidu beekuu baannuyyuu wanti kun sanyiidhaan kan deemu maatii keessa namni dhibee sukkaaraa gosa kana qabu yoo jiraate carraan daa'ima isaanii qabachuu xinnoo ol ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf maatii keessa obboleessi yookaan obboleettiin dhibee kana qabaannaan carraan daa'imman biroo dhibee kanaan qabaachuu parsentaa 8 ga'a. Akkasumas daa'imman lakkuu ta'an biratti ammoo yoo tokko qabaate carraan daa'imni biroo qabaachuu hanga parsentaa 30-20 ga'a jechuudha. Yoo haati qabaatte hanga parsentaa 5, yoo abbaan qabaate hanga parsentaa 6 ga'a. Yoo abbaan isaati sukkaaraa qabu ta'e sukkaaraa gosa dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaa kana carraa daa'imni qabaachuu hanga parsentaa 25 ga'a jechuudha. Kanaaf amala sanyiin deemuu qaba jechuudha dhibeen sukkaaraa kun. Dhibeen sukkaaraa inni gosa lammaffaa yookaan type 2 diabetes inni jedhamu immoo dhibee sukkaaraa gosa kana biratti yeroo hedduu rajiijiin hormoonii insuliinii inni oomishti. Insuliiniin jira jechuudha. Haa ta'u malee seelonni qaama namaa dhibee kana qabu insuliiniif ajajamuu dhabuun sukkaara akka dhiiga keessa baay'atu ta'a jechuudha. Insuliiniin jiraas biratti garuu seelonni qaama nama sanaa insuliiniif ajajamuu diduudhaan akka dhiiga keessa giluukoosiin baay'atu ta'u jechuudha. Dhibeen kun yeroo hedduu namoota gurguddoo biratti mul'ata. Namoota waggaa 30 olii biratti mul'ata yeroo baay'ee. Haa ta'u malee ijoollee birattis yeroo mul'atu qaba. Keessumaa ijoollee furdinni qaama isaanii ol ka'e obes kan ta'an overweight kan ta'an biratti mudachuu danda'a dhibeen kun. Haa ta'u malee yeroo hedduu namoota gurguddoo biratti mul'ata jechuudha. Dhibeen kun daa'imman ulfaatina garmalee qaban inni lammaffaa kun type 2 diabetes yookaan dhibee sukkaaraa lammaffaan daa'imman yookaan ijoollee ulfaatina garmalee qaban akkasumas daa'imman jireenya ammayyaawaa jiraachuun sosochii qaamaa hin taasisne akkasumas maatii isaanii dhibee gosa lammaffaa kana qabu yoo ta'e tariitii dhibee gosa sukkaaraa gosa lammaffaa kan yookaan type 2 diabetes qabaachuu danda'u jechuudha daa'imman. Gosa lamaan kana keessaa yeroo ammaa kanatti kan daa'imman biyya keenya irratti caalmaan mul'atu dhibee sukkaaraa isatu jalqabaadha. Ijoollee fi daa'imman waggaa 20 gadii biratti hedduminaan kan mul'atu type 1 diabetes jechuudha. Isaa sababa rajiijiin insuliinii oomishuu dadhabneen dhufu kana type 1 isa jedhamu kana jechuudha. Mallattoon dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaa yoo ilaalle mallattoon dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaa kan type 1 diabetes jedhamu kun hedduudha. Isaan keessaa gurguddoon inni jalqabaa fincaan baay'achuudha. Fincaan baay'ee baay'achuudha. Dhiiga keessa yeroo gulukoosiin baay'atu karaa kalee keenya karaa fincaanii ba'a. Yeroo gulukoosiin karaa fincaanii ba'u immoo fincaan baay'ata jechuudha wanti sana qaama keessaa fudhatee waan ba'uuf. Yeroo kana fincaan hedduu oomishuun ammaa fi baay'inaan fincaan dhaqu. Akkasumas immoo fincaan baay'achuun kun maal godha daa'imman yookaan ijoolleen kanaan dura fincaan isaanii irraa kaanii fincaan akka isaan sirreeffaa irratti fincaan taasisu jechuudha. Nocturnal enuresis kan jedhamu. Akka sarrafanii fincaan taasisa jechuudha erga guddatanii booda. Baay'ee baay'achuun kan ga'e. Akkasumas bishaan baay'inaan dheebotu amma dhuguu barbaadu bishaan. Sababa baay'ee fincaaniif dhangala'aan qaama keessa waan irratuuf bishaan hedduu dhuguu barbaadu. Maaliif hedduu fincaa'u taanaan immoo qaamni isaanii diyaarreetta bishaan dhaba jechuudha. Kanaaf amma bishaan dhuguu barbaadu jechuudha. Inni sadaffaan dadhabbii qaamaa qabaachuu. Sababa giluukoosiin seelota keessa seenee annisaa kennuu dadhabeef annisaa dhabuun dadhabbiin isaanitti dhaga'ama. Faayidaa giluukoosii akka masila kaasnee annisaa qaama keenyaaf kennuudha. Giluukoosiin kun immoo qaama keessa seenaa hin jiru, hojii hojjetaa hin jiru. Kanaaf dadhabbii qabu jechuudha namoonni akkasii. Mallattoonni biraan fedhiin nyaataa dabaluu. Amma nyaachuu barbaadu baay'ee beela'u. Kun maaliifidha? Sababa giluukoosiin seelota hin seenneef qaamni isaanii akka isaan nyaata dhabetti hubachuun amma akka isaan beela'an ta'u. Giluukoosiin kun dhiiga keessa yeroo baay'atu qaamni keenya akka namni sun nyaata dhabeetti lakkaa'a. Seelii keessa waan hin seenneef giluukoosiin sun kanaafuu akka isa beela'etti amma beela'u jechuudha. Akka isa nyaata dhabeetti. Haa ta'u malee giluukoosiin kun karaa fincaanii ba'aa jira jechuudha. Inni kaan ulfaatinni qaamaa hir'achuu.
akkuma jalqaba jenne tokko guddinaaf ni fayyada gulukoosiin kun. Gara biraan immoo sababa dhangala'aan qaama keessaa hir'atuuf akkasumas immoo dabalataan foon qaama isaanii gara annisaatti jijjiiranii waan fayyadamaniif ulfaatinni qaama isaanii ni gad bu'a jechuudha. Yeroo qaamni keenya gulukoosii fayyadamuu dadhabu maal godha qaamni keenya faatiif pirootinii qaama keenya kana nyaachuutti ka'a. Kana gara annisaatti fayyadamuutti ka'a jechuudha. Kanaaf qaamni nama sanaa ni hir'ata jechuudha. Akkasumas dhangala'aan qaama keessaa bahu kun fincaan baay'achuun akka namni sun ulfaatinni qaama isaa hir'atu taasisa jechuudha. Yeroo mallattoo akkasii agarsiisan kan yaala hin arganne taanaan keemikaalli cooma qaama keessaa daakamee irraa oomishamu kan keetoon jedhamu qaama keessa baay'ata. Gulukoosii fayyadamaan jiru taanaan maal godha qaamni keenya cooma qaama keenya keessaa caccabseetti fayyadama jechuudha. Yeroo coomni keenya immoo caccabee fayyadamnu keetoon kan jedhamu qaama keessa baay'ata. Keetooniin kun immoo dhiiga keessa baay'achuun rakkoo hedduu fida jechuudha. Akka namni sun haqqisu ta'a, akka gororra, akka garaa dhukkubbii godhatan, akka fooliin afaanii fi fincaanii jijjiiramu ta'a. Akkasumas immoo hanga sadarkaa of wallaaluutti gahuu danda'u jechuudha daa'imman akkasii. Akkasumas dhibeen kun haala ga'aa ta'een yeroo dheeraaf hin yaalamiin kan ture yoo ta'e dhibeewwan hedduu fida. Gulukoosiin qaama keenya keessa baay'atee hidda dhiigaa keenya keessa baay'atee yoo ture kalii irratti, onnee irratti, ija irratti, qaamota adda addaa irratti dhiibbaa fida jechuudha. Akkasumas sammuu irratti dhibee adda addaa, narvii irratti dhibee adda addaa fida jechuudha. Kanaaf kalee miidhaa, onnee miidhaa, ija miidhaa, narvii miidhaa, akkasumas ittisuun qaamaa dhibeewwan gad bu'uun dhukkuboota daddarboo ta'an akka salphaaf saaxilaman taasisa jechuudha. Dhibeen sukkaaraa kun yaadamu taanaan akka namni sun immunosuppressed ta'u ittisuun qaama isaa akka gad bu'u taasisa waan ta'eef dhibeewwan adda addaaf salphaatti saaxilamu jechuudha. Dhibee sukkaaraa gosa tokkoffaa yookaan type 1 diabetes kana ilaalchisee wantoota maatiin daa'immanii beekuuf raawwachuu qaban gurguddoon ni jalqabaan mallattoowwan dhibee kanaa sirriitti beekuun daa'ima mallattoo kanaa agarsiisu dafanii mana yaalaa geessuun barbaachisaadha. Maaliif yeroo daa'imman amma fincaan amma bishaan dhugan shakkuu qabu jechuudha maatiin. Kanaaf dafanii mana yaalaa geessuun immoo akka dafanii daa'imman rakkoo biraa keessa hin galle akka isaan yaala argatan taasisa jechuudha. Daa'imman sosochii qaamaa akka taasisan gochuu. Daa'imman yeroo ammaa baay'ee fufurdataa jiru. Kiiloon qaama ta'anis baay'ee dabalaa jira. Sosochiin qaamaa jireenya yeroo ammaa baay'ee gad bu'aa kan ta'e waan ta'eef akka daa'imman asiifachi fiiganii taphatan activities exercise akka isaan godhan taasisuu qabu jechuudha maatiin akka ulfaatinni qaamaa hin daballeef. Maaliif ulfaatinni qaamaa daa'immanii yoo dabale akka daa'imni sun dhibee type 2 diabetes godhatu taasisa jechuudha. Akkasumas ulfaatinni qaamaa furdinaa garmalee ittisuu. Erga daa'imman isaanii akka dhibee kana godhate baranii booda immoo nam tokko erga daa'imni isaa akka dhibee sukkaaraa godhate erga baree booda maal gochuu qaba? Jalqaba daa'imman biratti kan baay'atu type 1 dha jenneerra gosa tokkoffaadha. Gosa tokkoffaa kun immoo insuliinii dhabanii waan ta'eef insuliiniin rajiijiin isaanii oomishu dadhabe kana hanga qaamni isaanii barbaadu guyyaatti yeroo 2 hanga yeroo 4tti akkaataa ogeessi fayyaa ajajeen kennu. Rakkoon ijoollee kana insuliinii dhabuu qofa. Rajiijii isaanii insuliiniin oomishu kanaaf insuliiniin sun bakkeetti kennamuu qaba jechuudha. Karaa lilmee karaa marfee fudhachuu qaba jechuudha. Kun akkamittidha? Akkaataa ogeessa ajajeen insuliinii sana guyyaatiin bakka buusuu barbaachisa jechuudha. Akkasumas hordoffii sirrii taasisuu mana yaalaatti hordoffii baay'ee barbaachisaa dhibee sukkaaraaf kanaaf hordoffii akka qabaatan taasisuu jechuudha daa'imman. Haala ogeessi fayyaa ajajeen yeroo yerootti hanga sukkaara qaama isaanii keessa jiru lakkaa'u. Sukkaarri qaama isaanii keessa ol ka'eera gad bu'eera jedhanii lakkaa'anii akkaataa baay'ina sukkaara sanaan qoricha yookaan insuliinii kana amma barbaachisu kennuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas haala nyaataa, haala sosochii qaamaa akkasumas mallattoo yeroo gulukoosiin qaama keessa gad bu'uu fi kan kana fakkaatan ogeessa fayyaa irraa sirriitti barachuun maal gochuu akka qaban beekuu qabu jechuudha maatiin. Maal nyaachuu akka qaban yoo gulukoosiin qaama isaanii keessa gad bu'e sababa insuliinii bakkeetti waraannuuf maal akka gochuu qaban baruu qabu jechuudha maatiin. Akkasumas bu'aa ba'ii jireenyaa sababa dhibee kanaan maatii irratti dhufuu danda'uun keessummeessuuf qophaa'u malee balaaleffachuu dhiisu. Daa'imni tokko dhibee sukkaaraa godhannaan dhibeen sun umurii guutuu wajjin turachuudha daa'ima sana wajjin hanga insuliiniin oomishuu hin dandeenyetti hanga rajiin isaanii insuliinii oomishuu hin dandeenyetti dhibeen sukkaaraa type 1 diabetes kan jedhamu kun daa'ima wajjin umurii guutuu turachuudha. Kanaaf maatiin bu'aa ba'ii jireenyaa isaanitti dhufu kana sababa dhibee kana daa'imman godhataniif of qopheessuu qabu malee balaaleffachuu hin qaban jechuudha. Daa'imman hanga insuliinii isaanii sirriitti fudhannaan hordoffii ga'aa ta'e qabaannaan rakkoon kanaan dhufu xiqqaa waan ta'eef akka dhukkubsataa ta'anitti yeroo hundaa of yaaduun jireenyaa fi barnoota isaanii irratti dhiibbaa hin finne
akka hin finne xiinsammuu isaanii akka hin miine jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Daa'imman dhibee sukkaaraa qaban hanga insuliinii isaanii fudhatanitti sirriitti hanga hordoffii taasisanitti akka dhukkubsataatti yaadamuu qaban. Qaama isaaniitii keessumaa rajii isaaniitti hormoon insuliinii oomishuu dadhabee kan ammoo bifa marfeedhaan bakka buusnee jennaan daa'imman sun dhukkubsatoo miti jechuudha. Hordoffii gaagona kanaaf dhukkubsatoodha jedhanii barnoota dhiisisuun akka isaan barnoota hin baranne taasisuun akka dhukkubsataa ta'etti of yaadan taasisuun gaarii miti jechuudha. Inni guddaan insuliinii sana fudhachuudha hordoffii gochuudha kanaaf daa'imman akkasii akka dhukkubsataatti lakkaa'amuu qaban jechuudha. Yoo akka dhukkubsataatti lakkaa'aman daa'imman xiinsammuun isaanii miidhama saayikooloojikaalii miidhamanii barnoota isaanii sirriitti hin baratanii abdii kutu jechuudha. Hedduu galatoomaa chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatiina waan na hordoftaniif baay'ee galatoomaa.